jettani nabiyyiin diqqoma akkanaatti diqqoma kana oodaati muka kanaan lafa tuqa bisaan bakka kanaa baasaa sadarkaa nabiyyummaa keessanii ilaala. Mee hafuuruma qulqulluu jettan kana uf jedhaa teessoo kana kuffisaa gaafii seexanni na gaafattu na gaafattaa jedheetti abbaan koo dallane humnaa ol wallaahi laziim. Ayyee nabiyyi jechi nabiyyi jettuun jiru eda akkaamaa mataan na dhukkubaa bule mee sadarkaa nabiyyummaa san matama kana na fayyiti akkami osoo amanne fayyita. Amma mucaa rabbi naa godhuuf mucaan utubaa naa ta'e obboleessi kiyya kun anka waggaa meeqaa na dhukkubee yuunivarsiitii gali na fayyiftee ta'aa abbaadheen. Nabiyyi erga taatan ishii isa amani kana fayyisaa yookiin teessoo kana afuufaa kuffisaa. Si hafuura seexanaatu si seene warra islaamaa irraa hafuura seexanaa si seene nabiyyi kiyya narraa mulqituu naan jedhe na biraa ba'eeli. Guyyaa kaanii ima deddeebi'anii paasteroonni kun baay'ataa dhufan. Xaxarii kanneen dhakaa kiisii guuradhee kiisii gara lachiitittuu qicadhee kiisii isa surree keessaallee silkii kaan bakkeerra kaa'ee qafoo silkii kiisii kaadhee kadhannaa eegalan. Zim jedheetuma taa'e. Nabiyyiin nimaa miree waan kana. Oofanii biyya Arabaatitti wanti akkanaas qunname biyya Arabaa akkana taatee jirtaati. Bakki ati hojjattu bee waan sirraatu ka haadha abbaan tiye bilbiltee eenyu bira hojjatta. Nama iddoon sii ta'ee naan jedhanii duraanii na gaafatan hadha naaraaga paasteriin. Naaraagu jira bar dubartittii amallisii akkanaa namichi amallisii akkanaa hojjatta. Guyyaa akkana taate dhumarra oofanii kijibattee eegalan. Gubadhee bakka uummata hodhabee jaran dubartiin an bira hojjadhullee hin jiru dhiirri an bira hojjadhullee jiru paasterii miti isin kijibdu warra harkaa sobdanii midhaan hin nyaatina xaafiin birrii 13 galte deemaa galaa jedheen dhumarra. Kuni wanti isin haasoftu wanti guutu isin nabiyyi illee miti paasterii illee miti siri maayyuu hin kijibdan yaa'adheen. Isinitti hima. Wannuma takkatti nabiyyii miti jechuma takkatti gaafii takkatti yoo isin naa deebiftan wallaahi ana dharraa islaamummaa gadi mulqadhee kiristaana ta'a. Iyesuus kiristoos ani waaqa anatti amanaa bakka jedhe takkatti kabiraa dhiisa bakka kana takkatti naa baasa'een naan baafne hin jiru. Hundi isii yaatee galtee guyyaa kaanii callisanii ammallee. Wanti jiraa hundi abbaa kootiin nabiyyi porofeet nabiyyi abbaadheen gabbaatti illee itti gaafatamta. Jireenaallee itti gaafatamta. Yoo rabbii si uume isa sodaatti. Homa isa sodaatti jechuma nabiyyii jedhu kana rabbii jedhu ofirraa kaase nabiyyii akkatiin hin jenne dhaabe. Akkuma nabiyyiitiin hin jenne waan fagootii miti jechuma nabiyyiitiin jedhu kana sirra jibbee dhiisi. Isa lammaffaa kitaabni sattaradhaa jedha. Uffadhaa jedha. Harmeen tiyya nama guddaa harmeen tiyya akka surreen godhanne dhee. الله أكبر. هميلين انت سنسر تقى الله أكبر تكبيرتا جامع ربي هذا أبا أساس اللي هقدر تشوف ما شاء الله أبشر. هميلين أبشر. Gaafa kitaabni saddaradhaa jedhe gaafa amantaan daangesse gaafa harmeen takka harmeen ani ilmisi sadarkaa kanarratti dargaggeessa. Dubarri isii heerumte jirti nama guddoodha gaafa harmeen takka surree godhattee surreedhaan lallabdu beeka. Haati dhiiraa takka waan kitaabni jennu rifeensa qullaadhaan lallabdu hagam nama dhagama. Ati nabiyyii keellee dhiisi. Haadha koo akka surree godhattee lallabne rabbii jedhi taasisi. Homa biraatii illee miti surree godhattee bicha akka lallabne taasisi. Homa rabbii si uume sodaate. Kitaaba keessan keessatti bakkuma takkatti dubartiin akka sattaranne jedhu rabbii jedhi nama mul'isee. Takkatti deebiin arga. Homa takka itti dhiisee biraa lixe. Soba haganaatu jira jechuudha achi keessa amantaa isaanii keessa. An fageenya irraa osoo hin kaan ka bakkee irraa osoo hin kaan abbaa koo irraa ka'ee isin himaa jira waan ta'eef. Nabiyyummaan jedhan ka miidiyaa kanarraa lallaban kana tokkicha isaa dhugaa isinitti fakkaatina. Hundi isaa soba. Nabiyyiin jedhan tokkicha. Wantummaan nabiyyi jedhu kun tokkichi hin jiru. Kun bizinesii dhuunfaa tajaajila yoo jiraatan yoo beektan ta'e bar xilaa guunnee gallaa beebirri
qodaa guurre qodaa tokko jira jala qabne qodaa guurre nama birrii kennuu dide ija hamaan laalan nama birrii gaarii kenne teessoon afoo qophaa'ee teessoon afoo kennamaaf bizinesiidha jechuudha. Birrii hamma kenname kana wali qabama galgala birrii kana addaan qoodamanii kun addaan qoodamaa kun cherchiin bitamuu qaba jira. Namni tokko tajaajila achi keessaa lallabuuf guyyaa takkatti ustaas maagii sana harka qabatanii lallabuuf atiilist yoo jeneneetirri mana san keessa jiraanne jeneneetira bittan. Isa lammaffaa yoo manni sun koornisii qabaanne koornisii guutuu bittan. Isa sadaffaa yoo manni ampuulii guutuun qabaanne ampuulii isaa guutuu bittan. Isa sadaffaa yoo qalamiin hin jiraanne qalamii isaa guutuu dibdanii maayikii san qabatanii lallabdan. Biizineesii jettammoo amanta jettarree bakka kanatti. Maddi galii namni isaan booda biyyoota alaatirraa haa ta'u qaama biraatirraa haa ta'u miti mootummaa haa ta'u mootummaarraa haa ta'u isaan kana deeggaree waan kanarratti isaan akka hojjetan godhu taasisu jira. Maaltu jira cittinaa ta'e yoo? Madda galii yoo hin jiraata jettani ana amantaa kam keessattuu maddi galii akka isaaniif godhu amantaa biraatiin gala jedhee yaadu. Abbaan kee nama 1,000 mana san keessa namni 1,000 yoo hin fayyadama ta'e akka iskuul gaaraantii mana barnoota waan jedhamuu tokkotti akkasi galaa fi cherchiidhaaf warroota kaafiroota biyya alaa jiran irraa jechuudha. Atiilist xiqqaatee waggaa tokko keessatti miiliyoonii 2 galu jira. Ka miiliyoonii makkaan Yesuus ka jedhu kun miiliyoonii 3 ka galu jira yeroo tokkotti. Yeroo tokkotti makkaan Yesuus mulii wangeelii ka jedhan kana jechuudha. Mulii wangeelii ka jedhan kana yeroo tokko garuu namni tokkichi beeku hin jiru beekaa keessoon. Tokko hin jiru ijoollee kiristaanaaf keessa jirtu beektanii jedhaa gaafadha. Nu itti dhiyaannaa beenna waan ta'eef. Guyyaa akkasii halkan guutuu bulanii karoora itti baasaa bulan. Wanti akkasii ka galuuf jira. Isa lammaffaa dammoo maal godhan seetan? Maatii lamaa wal lolchiisan. Kiristaanaa fi kiristaanni jiraa mire abbaa qabeenyaa ta'e hiyyeessaaf dureessaa haa ta'u. Lafarra wal lolchiisan. Lafarratti wal lolanii erga isaan lafarra wal lolanii dhaqanii namicha kaanii birrii kennan. Akka duubaan achi siqee bakka biraatiin lafa bitatu. Bakka tolchaa qabadha wallaahi laziim warri barnoota isinii ta'a jedhee yaada. Wal lolchiisanii kaanii bakkee biraati lafa bitadhu jedhaniin. Namicha kaanii namoo zayitii bitadhu jedhaniin daandii inni sii lole sanii dhaqii rafarrafi jedhaniin. Hadhaan booda namichi sun daandii sanitti hin deebi'u. Hin baqataa bakka saniiyyuu. Waan ufii kennaa goone. Guyyaa kaanii dhaqee namichin miskiinaa barwallaan manni kun. Dhaqee zayitii sanii 5,000 10,000 bitee maasaa lafa bite san muluu dhaqee itti rafarrafa daangaa rafarrafaa jira bari Yesuus kalakkale jedha. Dhaqee rafarrafaa namicha ammoo namichi kun ammoo kachiliixu bakka gaarii bitanii fi lafa. Abbaan laficha sanii bakkee ka jiru birrii daangaa hin qabne biyya alaa irraa itti galche. Birrii daangaa hin qabne. Yesuus dalagaa naa dalageera jedha. Yesuus Kiristoosii dalagaa naa hojjeteera birrii lafa sanii galuu qaba jedha. Garuu abbaa sanii bakka biraatti hissaniiti lafti achi bitamee jira. Akkas. Inni dhufaa ustaas taaptaaphaa godhan. Ayyee mee taaptaapa godha inshaallah yeroo takka. Maashaallah amaan gaa akka ajaa'ibatti ibsaa jira. Silaa ergaan kun nama hunda biras akka ga'u haala namallee jabaatuu qabdanii. Mee taaptaabii kana inshaallah dhibba galchaa. Taaptaabii dhibba galchaa yeroo takka. Gaqqabaati taaptaabii dhibba galchaa. Taaptaabii dhibba galchaa bakka takka taaptaa godha hundi keessanuu. Maashaallah jabaadhaa gaa. Yoo dandeesse laayif goolii tanillee eegaa deema. Inni biraa akka ajaa'iba natti ta'e nama dura hiccitii gaafatanii yeroo hedduu ammaan tana kan gartee wanti itti kaanii akkana islaama tokko jijjiiranii haa godhan kana hedduu tokko na ajaa'ibaa ture. Inni biraa ammoo thank you galatoome habibi. Inni biraa ammoo falfalli waan zayitiin itti godhanii akka gartee sadarkaa vibration nama godhu kaa nama kuffisu fakkaatu godhu sanii jechuun waan ajaa'ibaa natti ta'e. Maali wanni zayitii san keessa godhamus gaafii namatti uuma. Mee haa dhufu inshaallah amaan bakka.
Ani itti hedduu fufaa takka qaba. dandeettummaan ati waan kana obsii kan geetis adeemsi ati itti ibsaa jirtus hedduu takka nama ajaa'iba. Eh, Hayyee erga taateen kun hundi ta'ee booda ati inshaallah warri amma nu dhaggeeffataa jirtun yaa yuutuubii as jala jira dhaqa sabskaraayib illee godhaadha inshaallah dhaggeeffadhaa namaafillee qooda. Wanni ammas akka yuutuubara gallakkiif nu godhe inshaallah akka wanni kun gartee ol taa'u seenaaf akka taa'u inshaallah saniif. Kanaafuu yuutuubiin qiyaasuma jala jiraatii seentanii sabskaraayib gootanii kanama kana dura intarviitoo illee jiranii harkattan inshaallah. Guutuu isaa gadi lakkisa. Beeksisaaf illee ni maxxansa. Hayyee amaan kiyya. Wanti qarshii faa namaa kafalamee akka nama gartee amantaa biraa hordofaa turetti as bahamee itti nama soboomu wanti jiru yoo mudannoon addaa waa'ee kanarra jirtu yoo jiraate. Gaaffii gaariidha. Ijoollee dhiiraa irraa fi kafaltii baay'ee osoo hin taane ni lallabda, ni faarfattaa jedhaniini kafaltii akkasiitu kennamaaf warra dhiiraatiif warra imaamaa uffatee as ba'uuf. Dubartiidhaan immoo sirri kafalama. Kafaltii daangaa hin qabne kafalama. Dubartii hin kafalamaa fi erga kafalamee ka'een booda dubartoonni ijaaba guutuu itti uffisanii tolchanii manaa baati. Yeroo manaa baasa san guutuu isii uffisanii itti baasanii jalqabdeen taa'in jedhaniin boodarra dhufta'aniin yeroo nu lallabnee o'eetti seenta'aniin ishee shaniin jechuudha. Yoo seente bakka fuuldura akkanaa ta'aniin cherchii seentee guyyaa jalqabaa itti himama. Erga seentee wanta hunda laalteen boodatti yoo bakka irraallee jiraatte yoo biyya biraallee jiraatte jechuudha. Hin dhufti. Obboleettiin koo kabiraatii miti obboleettiin koo biyya bakkee jiraattu Kanaadaa jiraatti galtee akka hadhaa kana galtee akka boruu kana guutuu itti hidhani. Ani kun hin beekne ustaaz. Isii guutuu itti hidhanii baasan. Afaan Ingiliffaas hin dandeetti waan ta'eef guutuu biyya faranjiitii dhufte jedhaaranii beekan. Biyya faranjiitii dhufte ani sobuu barbaadanii. Dubartoota biraa ammoo 2, 3, 4, 5 godhanii kafaltiin kafalamaa fi nama 5, 6 ta'anii dhufan. Dubartoonni biyya bakkee ijoolleen kun biyya Arabaa jiraatan jirti. Biyya Suud Arabiyaa jiraattu jirti. Tafaa Arabaa beektu jirti. Tafaa Arabaa walii hiittu jirti. Isheen tuni dubartoonni keenya kunni warri diddiimaan fakkee dubarri diddiimtuun jirti. Gaafa asii achi galtu Araba fakkaattee galti beektani. Yoo jahiidhaan jarru Araba fakkaatti. Jarri baay'ee diddiimatti. Tuun ammoo afaan Arabaa kan akka gaarii goote jettee luqoota keessa Araba keessa gad galchitee haasofti. Wayni hadda Araba dhufee amane jedhamu miree. Cherchiin waliin bu'a. Dubbiin achi hin jirtu dubbiin kafaltiidhaani. Biizinesii isaan irraa guuraniiti. Uummatuma isaan qirqirsanii keessaa gadi naqanii birrima isaaniitiin isaan kafalanii soban. Ustaad Yesuus Kiristoosii waan jedhamu kun mana cherchii keessatti wallaahi hin dagatama. Ijoollee kiristaanaa yoo jira jira Yesuus Kiristoosii waan jedhamu akka afaaniin lallabamu akka asirra baasanii lallabamu kanaa miti hin dagatama. Dubbiin achirratti hin dagatamne maali yoo jettan sobatu hin dagatama. Nama shawwadutu hin dagatama. Tooftaan nama amansiisutu hin dagatama. Namni tokko gaafa abbaa amantaa ta'uu barbaade sobuu qaba. Dirqama tooftaatti sobu baafachuu. Dubartii takka hirmaachisuu qaba. Dhiira takka hirmaachisuu qaba. Jaarsa tokko hirmaachisuu qaba. Jaartii takka hirmaachisuu qaba. Maaliif sobsiisuun akkasitti hiisisanii fuula isii gixxim godhanii hin hiisisanii ati eessaa dhufte islaamarraa dhufe mee waan islaama keessaa beektu qabda hin qaba alhamdulillahi rabbil aalamiin irramaan kana qabatti jaahilli muluun afaanii qabda as baatee lallabdi bakka aamiin jetti. Bageetaa Yesuus sim gooftaa galatan galchitanii manni muluu wali cherchiin guutuu hin beeku. Ameen jedhee waliin bu'ee baxabbatu. Cherchiin guutuu wanti quba irraa qabdan hin beeku. Qindeessaan nama 15 malee waan kana nama 5 bira lufu icciitii waan ta'eef icciitiin baanaan hamaadha. Biizinesiin mana sanii galtu hin jirtu. Beeka biizinesiin mana sanii dhuftu waan hin jirreef icciitiin kun ba'uun qabaatu. Icciitiin takkatti baanaan namni sun icciitii san baase taanaan ofirra murteesse abbaa ofirra murteesse waa hundarra murteesse. Dhaloonni jala jiru hoo dhaloonni ameenii. Ameeni bichaatti qadaada gubbaa dhaabate. Yesuus waaqa jedhe cha. Islaama yoo cherchii sanii gayyaa umuluunu hante hadha. Ima goonee miree naan jedhanii bara. Ani beekan kolfe maal goone jaran. Hadha dubartiitu dhufee mana keenyatti. Wallaahi lazim ustaad yeroo tokko ofittuu qaanfadhee kolfa bara. Hadha dubartii islaamaa fa'a dhufeeti amanee miti. Bara wanti Yesuusii kun hojjetaa waan dinqiiti. Yesuus maal hojjete paasterii isaanirra hojjete dhugaa.
wallahi waan isaanii paasteri Yesuus oduun qaban kadhannaa isaaniitti isaan sobee kadhannaa isaaniitti isaan shawwadee qodaan mana jiru hin guuta jedheeni bari kadhannaa isaanii amma yoo mana galtanii kiisiin kee guutuudha guutuun galtanii qodichi mana jirullee hiyyeessillee hiyyeessuma gala dureessillee tama qara manaa qabu sanii gala waan namni beekuu qabu akkasii gala namni tokko asirratti sobaa maaliif akkana ta'a maal kanan taane islaamni tokkichi dhaqee fuula shaffanatee akkasi amaneen jiru ani isinii hima kama aramni dhaqee achitti aramni illee darbeen jira yoo argitanii jiraattan iyyuu biratti iyyuunis amma 0 nu biraa hin jira guyyaa qidaamee achitti hordof aramni dhaqee iyyuu bira amane jira miskiina bar ummanni keenya kunniin araba keessa kiristaan jiru jettee yaadda kiristaanuma asii pheenxee kabaju kanatti hordoftoota wal waamanii beektanii tolchanii suudanii irraa tolchee gala amma biyya Itoophiyaa keessatti suudanii irraa tolchee dhufa warri WB kunniin wali hidhanna guddaa waan qabanii hiifidanii erga fidanii imaamaa itti kaanii ittiin sobaa oolan ka of hin beekne hoo ka sammuun isaa sobate lakki achi fayyee miti dhaqee fayya jedha dhaqee aman gaafa amanii torbee mucaa tokko ijoollee hiriyaa kiyyaati ana kana hayyee Yesuus Kiristoos amma nu waamaa naan jedhe si waamaa jedheen abbaa kiyyaan ijoolleen islaamaa bakka akkanaati waami jedhe paasteroota timne paasteroota guututti timne mucaan tokko aqilii ijoolleen qalbii qabdu ijoollee islaamaa aqilii isiin qabdu laala ijoollee 5 qindeessee dhufe dudda duuba taa'e dhaqee duuba taa'e mee amma akkasiin nu waamu kaan laaltaa naan jedhe antanii naan jedhe isanii achi dagadhe addaa mucaan ijoollee guurateeti afoo dhaqe soba laala ijoolleen muluu afoo dhaqee ijoollee afoo guuratee afoo dhaqee namichi keenya kun warra duuba jiru dhaqee warra maqaan isaa manu kaan safarri kun mundi isaa islaama dhufeera dhamanu jedhe somni agana nama saalfachiifti ijoollee hiriyaa kiyyaa tan dheessuu irraa kaka'e waggaa tokko mana barumsaa addaan kuti hin sobe ka akkana isin waama abbaan kee jedhee sobee jiraa miire duubaa si waama paasteriin akkanaa si waama paasteroonni akkanaa si waama mucaan fuuldura taree mucaa erga fuuldura taree kiristaanuma qaraa waame abbaan kiyyas paasteroonni tuwwan illee warruma qaraa achi keessatti amma isin islaama jedhanii amma qara barooddo idde maal ta'e jarri jetti jarri ammoo duubateetti subaa ganaa daangaan qabne achi keessa jira zayitiin nama fayyisu tokkichi jiru addadhaanii kasu kuffisu yoo jiraate ta'e yoo amma sadarkaa addadhaanii kuffisuu kun soba akkami soba isiniin jedha sadarkaa warra waan daggamanne irraa soba sadarkaa warra harkarra waa hojjetanne irraa soba dhaanii kuffisuu hin danda'an amma shaashamannee keessatti yoo jiraate dubartii takkatti ho'itu jira dubartii san yoo isin nama dhooften kufan akkana harkaan nama dhooften kufan yoo isin lukallee nama fuute hin kufan maali daggamatteeti garuu paasteroonni kun osoo tumuu miti burussellee hin kuffisu abada maama dooshaan dhayyoo lubbuu achi baasi malee namni kufuuf hin jiru warri harka irratti godhatanii akkanatti addarra dhanii kuffisan jedhu suni paartitti caalu ijaaranii dhufanii isa lammaffaa dammootu isa lammaffaa warra harka irratti daggamate achiin booda wanti lafarra jirtu soba gaafii biraawoo qabaate kana gangalatu kuyyoo warri gangalatu ustaazii soba suni soba gangaladhu jedhanii ijoollee minu keessaattu gangalataa oola natti olanillee gangaladhaa oola bar ustaazii yeroo sanitti amma sa'aatii inni akkas iyyee lallabu sani hin gangalata namni kufu jira beektani akkami kufa seetan ayneen caffan jedhanii ija ofii kana guutuu cufa namni tokko gaafa ija ofii kana guutuu cufee qaama isaa kanaan xakkar jedhee dhaabate yaada biraa keessa gala yaada biraa keessa galee lutti hadoodee ka ofiin taa'ee kufu jira namni guddaan dadhabee jechuudha. Kunno qaba kunno kan jedhu kanaa jedhan bar namni afurii sadii ka kufu jira ija lamaa cufadhaa jedhanii gixxim godhanii ija cufatanii dadhabaa wayii keessaa kufa dhaabbatee dadhabee keessaa kufa kunno taqee itti daggaman jedha san fida afoo kan nama natsaa iyyayyuu baatee bar seexana keessaa jedhanii qaxxisiisanii olidhanii iyyisiisanii bakka keessaa baate yoo namni sun kofuu fi didee dadhabani manni kophatti ijaaramte jirti achi fuudhaa achitti iyyisiisaa nuun jedhanii baannee achi finna jara namaa nafiddi nama nuun jedhu jira bar ustaati. Osoo ni fedhii lama walchiste waan. Baannee yoo achi geessinu bar maannarra barbaadan jira ajjeesu barbaadanii nama nuun jedhe jira. Achi iyyina asifillee bar jenna maal lubbuu kiyya du'a kiyyaa fi maaliif
وانا ناجيسه ينال بوك يا في جماعة الرباز من لأن دي سنة من جل جرا والله لذيذ